أكم جرتن نجا فيات أيه بغيرات السندوني يادا جرجرات ديسو الأديمة دندي سوولي في شرقو هذا دردب دنتار جي فرد هذا الرأي هذا تربان كان ديما تريجرا سوشيال ميديا قبا قبنا أورينيه وان ديما تريجرا هدم توتا أورومو دا بكلا غربا دا دكتور مرارا دا في ورين سبكات أوغنوتو إفسي دا خيد آجرو خندروان وري سوشيال ميديا قبا جرو في وري بيجروس أبدني أوبيدو ترخيص سبون ماملو چادا جرا مرنا دا قبني هوغني هارومسا خن هوغنا جبادا هوغني خوني لكن رقابه فيه الآباس الرائف دوبن ديبي وجنيتي نندن وابد تشارات الرئي خيسة توري سوشال ميديا ورئي الاخوني ورموني بي خيسة الليني قرو اكما هاي اللي مريم دستالين جئتي اوبدويس خرمسان افتي اوبليين ساني خان اروم ما دا فلمي مرق ارمو دا ايسي سوداف منه دا سيني هدا خيسا جولي تقرأين تيبلي فين تورشي تهادا جيرو رقابه في هنكتني الرأ قرماتا قد لفخامف اوبدون اين وانجو المان رمودا هندي قيات ديبسا ايقا چاداترون اوبدون اين وانجوف الرأ ديبسا قهار قنجر Who is Opidio? Who is Lamma Magarsa? Who is Abi? Who is Abadu Lawanju? Debisa Gaha Arkanejir. Namni Lammi af Dubbatu, Namni Sabaf Yadu, Namni Dugat Umati, Oromoda, Hanadurat Abbatu, Oboleyan Sani, Ilman Oromoda, Han Magafi, Isan Gafa Chat Ajiran Kana Gafatani, Hidaman, Rakani, Ragabahu fi Dabun. OPDOn eenyuanju nama wan beeyne fille addan kagaaritti baas OPDOn eenyuanju kara biraatiin waan amma social media gubbattin kaan amaduran keenee jira naannoo daangaalee Somaaliyaa daangis hundarraa OPDOn waraana poolisii Oromiyaadhaatii fi milishaa خاصو برخوتتي تيفتي أورومودا ورق أوي مناقبو قوي راهي خاد أجرت تيفتي يوخا قتيبولا دانجر رقوبتو قوسوساي راخافتي إفيف أوفاد أجرت بكدا هاقام مانتنا وردو بچادا توري بقاتوتا أورومودا خن نانو سومالي را بقيف دو بچادا توري over 500,000 أما قرو OPDOn sanifis dubbachadati at the same time arra dangale khara gursum khasada jirti ummatumahu deemati asrabaha lafatana Somali af gadisa jetteti ummata khasada jirti ummata Oromoda OPDOn OPDOn malif dalagada jirti namni guyyaa hamaadhaaf waa ulkaayat ana maantana account saving account dhaan qaba guyyaa natti ammaatee fi waa keessa haad waan hin dalagu irraa xiqqoo waa keessaan buufadha maaliif guyyaa hamaadhaaf naa oola jee guyyaa hamaa dhufaa naaf oola gaafsan jee OPDOn hogganoonni maantana as ba'e hogganoonni haaromsaa kun I'm sorry to say this maybe anaa hojii waliigaluu dhabuun malchiisa hogganoonni immoo hogganoo haaromsaa jedhanii hoggana afaan qaraa ijoollee qeyroo fakkaatu ijoollee dargaggeessa jajjabduu amma as baasan kana wayyaaneen guyyaa rakkoodhaatiif ol kaatti na fakkaata kun xiinxala mataa hayyaati wayyaaneen guyyaa rakkoodhaatiif guyyaa gartee qabsoon nutti hammaattee Oromoon biyyoon harkaadhaa fuudhuu haate warra gartee afa qallaaxxee haasoo danda'u warreen dhawaata onnee ummataa dhageeffatee bakka nyaattu hooquuf warra jajjabaa kanaa kana guyyaa saniif ol kaayannee gaaf tokko gabbanii
nu oolchuun oola waan ja'aniif warra ciccimaa kanaa kana wayyaaneen ol kaayyatti warra kalammaadhaa kana warra akka abii kana akkasa fakkaatu kun xiinxala mataa kiyyaati an teessan hin beeku garuu qabsoon oromoodhaa haallimmaan tana qabsoon oromoodhaa irra jirtu sadarkaan qabsoon oromoodhaa irra geesse wayyaaneen oromiyaa bulchaadhaa hin jirtu qeeroodhaatu keellaalee hunda meeshaa biyyarraa ba'u ka biyya seenu hunda qeeroodhaatu dhuunfatee harkaa qaba wayita biitti harkaa baatee nu harkaa baatee garraanii Mukhtaar Kadiirfaa kaasanii hogganoota haaromsaa jedhanii nuti if haaromsinaa goftaan keenya ummata oromoodhaati malee goftaa biraan qabnu jedha Lammaa Magarsaadha kana booda goftaan keenya ilmaan oromoodhaati malee goftaa biraa tokkollee hin qabnu tasuma waan ummanni keenya barbaadu waan ummanni keenya je hojjan nuti oromoodhaaf dhaabban dantaa naannoo keenyaa keessa nam tokkollee hin seenuun nuutu bulcha lafti oromoodhaa hin saamamtu ni eeynaa jeeti beellama seenan ana muduraan dubbadhee ture baatii lama duraan dubbadhe hidhamtoota oromoodhaa bakka lamatti daanqoodde OPDOn warra federaalii harkaa qabu nuti aangootti hin qabnu baasuudhaa fi sidhuudhaa fi aangootti hin qabnu warra oromiyaa keessa jiru hooyii jeetiin gaafii kaasa warra oromiyaa keessa jiru keessattuu ijoollee qeeroo amata sadeen kana keessatti hidhamte naannoon ambee hundatti ijoolleedhaa jirtu jira manni hidhaadhaa hundi oromiyaa keessaa guutuudha eenyuun qeeroo oromoodhaa warra gaafii mirgaa gaafateeni manni hidhaa oromiyaa keessaa hundi guutuudha Harargee keessa Arsii keessa Wallagga keessa Jimma keessa Ilbaabur oromiyaa guutuu keessa ijoolleen qeeroodhaa tan kalee abbaan biyyaa oromoodha biyya keenya irratti muree murteessaan nuyi jechuu qofaanii manidhaa jira nuti immoo kan garru hogganoota OFCdhaa kanuma Qilinxoodhaa fi Maakalaa jiru qofa sanii miti dargaggeessi oromoodhaa shamarran oromoodhaa manguddoon oromoodhaa mana hidhaa oromiyaa keessa jiru hunda keessatti mana hidhaadhaa jiran OPDOn eega hidhamtoota federaalii hidhe aangootti hin qabaanne gadhiisuudhaaf ka oromiyaa keessa jiru hiikuu ni dandeessa akka lamaan jutti sanoo gadhiisanii hangammaan tanaa lakki gadi hin dhiifne warreen kale hidhame guutumatti hidhaa jiran arra hidhaadhaa baasaadhaa miti yer Baqqalee Garbaa fa'aa hidhaadhaa baasaadhaa miti dhaqaatii ragaa bahaadhaaf dhaqaadhaatii ragaa baha koorti dhiyaadha lakkin dhiyaannu nuti nu mijjaa'u maaliif mijjaa'iniif qabsoo sabaa godhaa jiranii isaanuu qabsaa'ota isaanuu warra saba oromootii dalagaadhaa jiru isaanuu warra dantaan saba oromoodhaa isaan laaltu akkamitti mijjaa'iniif qaroo sabaatu hayyuu sabaatu hidhaa jira obboleessa isaanii abbaa isaanii ka isaan barsiiseetu mana hidhaa jira akkamitti mijjaa'iniif akkamitti namni qabsoo sabaa godhaa jiru namni sabaa dhaabbatu dhaqee lammii isaa dhiiga isaa kan gaafii arra inni gaafachaa jiru gaafachuudhaaf qofa mana hidhaadhaa jiruuf ragaa bahuu akkamitti dadhabe kanaafiin OPDOn eenyu dhugaadha gabroonfataan kee yeroo hundaa'uu bifa jijjiiratee si dhufa fuula haaree godhatee karaa biraatiin karaatiin yaadnee si dhufa faraqaa tana OPDOn karaa oromoon hin eeyneen dhufti tooftaa haaree karaa oromoon takkaa yaaddeen beekni karaa oromoon hin yaadiniini oromotti dhufte bakka oromoon nyaattu hooqaadhaa waan oromoon feetu dubbachaadhaa karaa sadiin oromotti as dhufte na fakkaata anu guna kallaale hogganni haaromsaa kan maantanaa durumaan TPLF guyyaa rakkoo kanaaf nu furuu ta'an jettee ol kaayyette jabeeffattee gaafa dubbiin hammaattu gaafa Mukhtaar Kadiir dubbiin hammaattee harkaa baateeti oromiyaa guutuu keessaa karaan cufamee diinagdeen Itoophiyaadhaa guututti harkaa dhaamee mootummaan TPLF waan ummataa kafaltu dhabdee boodarra hogganni haaromsaa dhufe hoggana haaromsaa jedhanii hogganni haaromsaa ummata keenya harka dhoosise manguddoo qabbaneesse diaasporallee
الردون كيسن بروفايلي قبا لما دافي أبي يبا دولا خايتن مالف أمني أورمو دا أمتا يرو إيرتو داف قبرو ما جلتو وانتو الريف واتقو نغم مچيسا واتقو تماس نغدسيس يرو إيرتو دا قبرو ما جلتو مئة بلسون مادام بين ورمت ألوني مجرود ألوني أورمو دا تكا وربلسون مادام إفبلشي بيخومت أبابو تخين نغرتي خبلسون مادام جرات خنافو ونتقو نغم مچيفتي أما سومتقو تنغدسيس وانت كون قدسيس وانت كون قمتشيس أوانسي أركاد أجرا تيبلف شناچ دبا أورمو دا قرتيتي أورمو مالتو قمتشيسا أورمو مالتو قدسيسا قرتيتي هوغنوتا هاروم ساخنان أسلفتي جيتي يادا هندافو وانت كودا في سنغمدينا وانت كودا في سنغدينا درين تنا فردي خنا OPDOn قرمات درا خفتي جرت ويا خليدا قرمات درا خفتي جرت يو دي بياني افتول شورافتان نئين خربو دوني روشان تكلين جرت يو دي بياني افتول شورافتان يو بديم مدلغن كانت يفهم غافتني دقاني هبنك ابنين بقله غرباداتي في دمتوتا أورمو دا هندا not only بقله غربا أورمون هندي أورمون هيد اجرت هندي غافي أورموما داتي في داسنت it's not about بقله غربا it's not about مررا غدنا والله لام باديا خيستي دمي تورچ تاجروس أورموما دا في دم بقله غرباتيس أورموما دا في دم إسان هندي أورمون غافي أورموما دا غافتشودا في دمته هندينو هيدا دا بهودا قبت خنا غافي خينيا ساسريفن نتمانو نتورمونو أكوان نمنمان تو قفتين دبيدا جرود دبنيرو دو نمنمان لبقفتين وركب بقله غربادا كومان تماتو منهدا خيسجر وركا مررا غدينا دا ور امدي دمي سدي امدي دمي شن هدا خيسجر جر درغغيسين مانتنا لفاخه قيرون تمندا خيسا تورت تاجر تجر هوغو غافي غافنو هدمتوني سياسادا خاورما داف مرغ غافچو قفان هدبن هوندي غدهادي فمن يني دبچون دو غبن هوندي ساني OPDO كرغوتي يرون اس ديمتي ايغوداف ارغوداف جيران يوني افسر ريسني هدمتوت أورمو دا غوتو غديسني بدي خلي دلغني امه أورمو دا اسبني ديفم غافتني أرجو أفجر ولين أرجو أجر قناة جرجرتني OPDOn فارسنا سياسان تكو نمر كاول دويت إمبيت أجندا قرتي تيبلف قبتي هوجنا هاروم ساخن أسبابتي مالي بين توفتا هاران فودان بلشيس أورمو فرق أبني سوراف تيبلف وان نقول نكبت أردت كمالي أوروميان تيبلف ركاباتي جرت تلوني مانتنا كان وياني فرق يسومتي وان كان أبني سوراف تيبلف خراهم دان رفتي فودان نسنتي هلانو دويتي دوبان رفتي خرانو تنقرين خرانو تيادينين ومن رمودا بيخيستا في ألايس وان كان دمكينان إيجاتشو رقب دمكينان إجابنتي akka gaaritti firraa eeguu danda'uu qabna jarjarree OPDO faarsuun maal bu'aa qaba abaaruun bu'aa qaba aninju garuu yooni Oromoodhaaf dalaguudhaaf jiraatan dalagaan guddoon silaa dalaguu dandan dalagaan irra laaftuudha kalee dabarte dhaqanii dhugaa jirtu ragaa baanii obboleen fi hidhaadhaa baasuu sun dabartee jirti ngone وان كان تعالى ما تنور موداف مال غدوتان ديبسي وردان غرابوك around 700,000 نيكوب سيفنا جنيتي غوجو نانو فيتي جاجارو اغلي جيران غرو وربوك مورا خيسا اكا بيلدادا ركچا جرومتي
amma haaretti khaleefii dheengadda OPDOn ifiif buqqaasaa jirti ara maaltu yarraan tana meesho maaltu dubartii lama dhiira gandarraa yaasaniiti liyyuu poolisiin osoo humna takka duran dhaabbatii liyyuu poolisiin dhuftee dubartoota lama dhooyi takka duutee takka rabbiin haafe warra dhiiraa OPDO duraa yaase baadhaa asirraa ittini liyyuu poolisiin qe'ee duwwaa dhufteeti beera nama lama dhooyitee takka ajjeeftee takka amma lubbuudhaan ni jirti hay ummanni Oromoodhaa kan buqqee kan OPDOn dubbattuuf kan qubsiisuudhaa deeman kami kan arraa fi kalee naannoo Gursum meeshorraa buqqaasan kunoo kami kan takkaaf gaafatanii warreen gartee jarjarree OPDO faarfan warreen jarjarree OPDOn inumaa akka waan jaarmee qabsoo Oromoodhaatiif jaarmitti fudhannee qabsaa'ota jennuun ummata keenya kan gammaa tanaa buqqeef bu'aa jirra arra garuu ummata Oromoodhaa hiikkachiisaadhaati poolisii Oromiyaadhaa tan duraan naannoo daangarraa gargaaraa turte daangarraa baasanii milishaa Oromoodhaa ka qawwee qabu daangarraa oofanii achi bira kutanii ummatuma Oromootu kan mana ifii keessatti qe'ee fi difeendi godhaa jiru waan qabu gabbaasee ifirraa ittisaadhaa jiru lakki isin taane naannoon kun gartee Somaalee qubachuu qaba isin duraa hiiqaa duraa buqqaa jedhanii ummata Oromoodhaa duraa buqqaasaa jiran kana ragaagaa sooshaal miidiyaa gubbatti argaa jirtanii waan deema kana hunda wali qabaati OPDOn eenyu duraanuu jaarmee Oromoodhaaf jaarmee miti qabsoo Oromoodhaa galmaan gahuudhaaf hin jaaramne OPDOn jaarmee ulee ijoollee Tigraay ta'uudhaaf jaarame jaarmee Oromoodhaaf bu'aa buusuudhaaf jaarame osoo hin tahin jaarmee Oromoo dhaanuudhaaf Oromoo hidhuudhaaf Oromoo ajjeesuudhaaf Oromoo Tigraay jalatti bulchuudhaaf jaarmee Oromoo kaasuudhaaf jaarame osoo hin tahin jaarmee Oromoo cabsuudhaaf jaarame OPDOn jaarmee Oromoo kaasuudhaaf jaarame miti jaarmee Oromoodhaan cabsuudhaaf Oromoodhaan bituudhaaf Oromoon xiqqeessuudhaaf Oromoo lafarraa duguuguudhaaf jaarmite arra kana ragaa fibban anin jenne kan isaantu ragaa fibbe kan anin jenne isaantu ragaa fibbe akkamitti hay osoo dheengadduma lammaa magarsaadhaa nuti gooftaa biraan qabnu gooftaan keenya ilmaan Oromoodhaati jee ummanni Oromoodhaa biyya keessaa fi alaa rabbii jaatiif hin qaanesinaadha nutilleen akka isin jalaa dhaabbannu nun godhinaadha dhaqaadhaatii waan kana ragaa baati jarri kun obboleeyyan keessanii abbootii keessanii dhaqaa hidhaa baasaa jeetii ummanni Oromoodhaa biyya keessaa fi alaa eegaadhaa ture beekadhaa ummanni Oromoodhaa gooftaa keenya jeni waan gooftaan isaanii fedhe waan gooftaan isaanii godhaa jeen maan godhin duuba gooftaan OPDOn nyumaan tana ummata Oromooti bo TPLF gooftaan OPDOdha amma Oromoodha moo TPLF isaantu ragaa ifirrabbe isaantu ragaa ifirrabbe nu miti lammaa magarsaatu waan kalee jee waan kalee amanee ummanni jala deemaa ture ifii deebi'ee ragaa ifirrabbahee ibbelleessa kanaafuu gooftaan OPDOdha ammas kaleedhaas TPLF ture arraas TPLF ummanni Oromoodhaa kan dogoggora keessa seentanii waan xiqqoon isin gammachiiftee wayyaaniidhaaf harka dhawaadhaa turtan itti yaada ummanni keenya torbaan kana keessa daangarraa buqqaa jira waa'ee daangaadhaa gaddeebi'aati qoradhaa daangaa naannoo Gursumii maaltu deemu jira karaa mi'eessoo kanaan maaltu deemu jira karaa anniyyaatiin maaltu deemu jira
qoradha milishaan oromoodhaa haqawwee qabu hiikkachaadhaa jira tiiffatteen keenya qotee bulaan keenya kan qe'ee fi ittisaa ture hiikkadhaa jameeti aggaaziin dura dhaabbachaa jirti kana hunda caalaa kanatti dhiisaa dhaawo waraanni aggaaziin akka oromiyaa seenee haaree bulchu OPDOn TPLF mallatteessitee jirti arra oromiyaa guutuu keessa aggaaziidhaa jira arra oromiyaa guutuu keessa aggaaziidhaa jira hayyama eenyuutiin hayyama OPDOdhaatiin hayyama OPDOdhaatiin oromiyaa guutuu keessa aggaaziidhaa jira qoradhaa kana gaddeebi'aadha way biyya hararaa bushu jira OPDOn takkaas baatee ajandaa biraan nu baasan ammaan tana waa'ee naannoo Finfinneedha waa'ee mana goojjoo jaaruudha goojjoo naannoo sabbataatiif jinni jaaru jiran qorqorroodhaa fi mana walitti dha'u jiran wanni kanaa xiqqoon tun gaafii oromoodhaan deebifte oromoon waan akkanaatiin sabuu bira kuttee jirti goojjoo qorqorroo sabbata walitti dha'u jiran nam kun kudhaniif jedhanii baruu manni oromoodhaa ka buqqee almost a million bar kanama buqqaasu jiran maal gaafattaniihu kanumaan brainstorm akkasii ta'u jee warra harkaa wal dhudhoyti warraan hubattan qabsoon oromoodhaa qabsoo bilisummaadhaati qabsoon oromoodhaa qabsoo bilisummaadhaati qabsoo goojjoo Finfinnee maddi ijaaruudha qabsoo kotorbaandisoota qabuudha qabsoo makiinaa takka maarree buna qabne qabsoo achitti noomaarree takka dachii takka namaa deebifne kanaa miti qabsoon oromoodhaa qabsoo bilisummaadhaati oromiyaa walaba ummata oromoo hundaaf walqixaa tan oromoon kabajamtee gubbatti jiraattu akka namatti bataa ol qabattee sangajjaaruudha malee waan eerruu takka goojjochi jaaru jirraa takka maal godhu jirraa itti OPDOn olii gad fiiduun Tigreen nu sobuudhaaf no keessattuu ijoolleen biyyaa qeeroo waan kana do not pay attention ifin sobina ummata keenyaa sobuun qabnu ifillee sobuun qabnu waan goonu waan jennu waan dalaynu hundaahuu dammaqinaan jala deemuu danda'uudha qabna dammaqinaan maaliif hogguuni qabsoo oromoorraa dubbannu dhiiga amata 150 gannaqamaa dhufirraa haasawaadhaa jira it's not a joke dhiiga amata 150 oromiyaa deeffachuudhaaf gannaqamaa turerraa dubbanna gartee waan OPDOn deengada dhaabbattee deebitee lammaa magarsaadhaa goojjoon jaaru jira achi maal godhee juu miti it's not about that it's about freedom bilisummaadha gaafiin bilisummaadhaa deengadda OPDOn hin kaafne gaafii bilisummaadhaa deengadda lammaadhaa fi abbaa duraan eegalle abbaa duraatii fi lammaan addeebinii oromoodhaaf dalaganii ni eeyne yoo addeebinii oromoodhaaf dalagan they are welcome yoo qabsoo oromoodhaa osoo hin jallifne osoo oromotti hin kijibne osoo oromoon somne qabsoo oromoodhaa oromiyaadhaaf hojjetan they are always welcome hulaan banaadhaaf nama oromoodhaa ka qabsoo oromoodhaa godhuu barbaadu hunda hulaan banaadhaaf warra oromoo dallaaluu barbaadu arraas guyyaa hamaa kana guyyaa oromotti hammaate kana warra oromoo dallaaluu barbaadu warra oromotti kijibuu barbaadu ummanni oromoodhaa gurra laachuuf hin qabu that is OPDO nama yeroodhaaf social media gubbaa namni gogoosan ililli facaafnaaf lammaa profaayilii gubbaa kaannee ni faarfan abbaa duraa profaayilii gubbaa ni kaan qabsoon teenya battanaa miti it's not about social media waan asirraa gogootan kanaa miti waan lammaa afaan biyya keessaa kijibanii miti qabsoon oromoodhaa qabsoo bilisummaadhaati akkasitti wadhaadhaa waliif sheer godhaa warreen isin harkaa wal dhodhooytee daddaayitan warreen baatuma lamatti OPDO akka jaarmee bilisummaa oromootti laaltanii jala kaatan
qabbanaa maaliin godhu jira jaayif gaafadha ani itti duulaa chukuu yaamte anutti hin duulu yoo isaan oromoodhaa dalagan anutti hin duulu an akka OPDOn kara qabsoo oromoo deebitu yeroo hundaa'u dhiibbaa irratti hin godha niin kakaasa niin jajjabeessa garuu akka OPDOn ammaasii qabsoo oromoodhaa qaxara cabsitee wayyaanee nurratti qooysitu tasuma hulaan banu wanni fedhan jijjiiru OPDOn qabsoo oromoo tasarkaa kana geesse ammaas qaxara cabsitee oromoo mataa qaqqabachiiftee harka TPLF galchuu tasuma hayyamuun qabna kanaafi waan goonu hundaa'u dammaqinaan godhuu qabna waan jennu hundaa'u dammaqinaan akkasitti eeggachaa deemuudha qabna sobamuun qabna oromoon amata dhibbaa fi sobamnee as geenye amma za'aa kudha takka ta kudha lama guutuu deemtu irratti yeroo bilisummaan nu harka bu'uu deemtu bar oromiyaa bilisoomtee bar hoggannaa haaromsaas bee oromiyaa oolumas bilisoomte wayyaaneen ijoolleen Tigraay bulchuu hin dandeenyu mee abbaa Itsaayyee isin irraan tana warri abbaa Itsaayyee hogganoonni Tigraay gurguddaan sun ifii dhokataniiti lammaa magarsaa fa'a as baasan abbaa Itsaayyeen hundinuu ifiif afaan qabataniiti duubaa dalagan maaliif warra guyyaa rakkoodhaatiif leenjisanii haatanii as baasan warra guyyaa rakkoodhaatiif itti oollaa jedhanii leenjisanii baasan as baasan arra isaantu dalagaa fi hogganoonni dhugaadhaa TPLF ijoolleen Tigraay duuba teessee afaan qabattee oromoo wal afaan keeysee walin laalu jirti meeqa wal godhan laallaa duubaan garuu oromiyaan harka waraanaa buutee jirti maasii harka waraanaa jirti oromiyaan kana warreen aktivistoonni sooshaal miidiyaadhaa ol baati irratti dalagaa irratti hojjedhaadhaa miidiyaaleen keenya hundinuu yeroon waan kan akka gaariitti irratti dalagee uummataaf addaan baasuu qabu yeroon ammaan tana warri waa barreessu hawaa dubbachuu danda'u yeroon itti hobbaatee dhugaatiin himtan ammaan tana yookaan yoo kotta afaan qabannee teenye hallayya buuna osoo hallayya deemnuu harka waliin dhoynu ka namaatu nu mormaa OPDOn maal naan jetti duruu baatii lamatti jaallan qabsoo taanee harka walii dhawaa jirraa dhiiroo akkamitti afaan deebi'ee OPDOn afaan dubbadhaa warratti ulfaattu jira gurbaa tokko reefuun tatti bilbileetiin sababa maaltu deemu jiraa jeeni yaaboo jira kana gaa duruu faarsineeti meetiin jarjarruuti suutar raajii naan je duruu faarsine gaa jarjarreeti garuu wanni godha waan gaariin fakkaattu afaan kamiin dubbannaa naan je duruu faarsine sigala akkas ta'uun qabu qabsoo keessa namni gaafa isaa waan gaarii godhan dubbadhuuf anu dubbadheen jira gaafa isaa waan hamtuu dubbatan dura dhaabbadhu akkasii fayyaadaa namatu viidiyoo gabaasnaan jedhan viidiyoo dheeressuu leen barbaadu silaan danda'e daqiiqaa 10-16 xiqqeessuu barbaada viidiyoo za'a takkaa fi labaasa hin danda'u anummas za'a akkasii dheertuun qabu biiziidha yeroo gaarii qabaadhaa fayyaadaadhaa yaada kiyyaa walii galuu baattanuu sheer godhaati OPDOn hundi biraan nagaa keessattuu warra biyyaatiin nagaa I know they listen social media kan dhaggeeffatanii yeroo gaarii